Yoo yaarka fuuni ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidhaan nageenya keenya bakka jirtan isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo keenyaan Sheekaa Roobee hidhamuu isaa namni hunduu dhagahee jira natti fakkaata. Yoo hin dhageenyes Sheekaa Roobee hidhamee jira. Sababa inni hidhamee fi odeeffannoo tokko sassaabannee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Osoo gara odeeffannoo keenyaatti isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenya guutuutti isin dabarsin isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa namni dhiheenya kana miidiyaa kana gubbaatti ajandaa ta'ee jiru keessattuu faarsee bultoota mootummaa Itoophiyaa keessa faarsee bultoota Abiyyi keessa namni ajandaa ta'ee jiru tokko Sheekaa Roobee ta'a. Sababni inni ajandaa ta'eenis kaffalamee fi mootummaa deeggaruudhaan ifaan ifatti dubbatu isaa. Kanaaf immoo ragaani haga sadarkaa Skylight keessatti 100 kunoo algaa naa qabadii jedhan guyyaa tokko keessatti 100 kaffalee bulaa jira jechuudhaan miidiyaadhaan gadi bahee dubbate jechuudha. Kana kan naa godhe immoo mootummaadha jechuudhaan haga sadarkaa shuguxii miidiyaa irratti mul'isu haga sadarkaa nama hiisisuu kan ga'e Sheekaa Roobee faarsee bultoota amma jiran keessa miidiyaa kana irratti nama hamma danda'uun mootummaa kana deeggaraa jirudha yookaan immoo mootummaa kana faarsaa jirudha. Faayidaa bitamuu isaa immoo guutumaan guututti of agarsiisaatiin kan dubbatu Sheekaa Roobee jechuudha. Akka Oromiyaa guutuu keessa deemee bashannanuutti kan dubbataa jiru Sheekaa Roobee kana dura miidiyaa irratti jechuudha. Amma immoo Sheekaa Roobee hidhamee jedha. Dhiiga obboleessa keetii irra dhaabattee faayidaa keetiif jettee garaa keetiif jettee dhugaa uummataa awwaaltee faayidaa garaa keetiif jettee yoo kan deemtu ta'ee guyyaan si qaba. Amma Sheekaa Roobee guyyaatu isa qabee kaleessa uummatatti qoosaa ture mootummaan keenya akkanaa mootummaa inni faarsaa ture santuyyuu har'aa isaa hidhe. Mootummaa deeggaruu istee maaliif ati mootummaa addunyaa hin taane yoo haqa malee deemtee guyyaa kee eeggadhu ni salphattaa. Guyyaa sani salphinni guyyaa hin qabu. Eeggateetumaan dhufa guyyaa isaa haqni uummataa eessattiyyuu sin baasuu jechuudha. Uummatatti qoosuun rakkoo uummataatiin qoosuun dhugaa uummataa awwaaluun guyyaa isaa eeggatee si salphisuun isaan oolu. Bahuus danda'a. Ammallee mana hidhaatti deebi'uun isaan oolu. Sababni isaallee nama of hin beekne qaruutee keessi gawwaati borullee deebi'ee mootummaa kana deeggaraa dhugaa uummataa irra dhaabata dhiiga uummataatiin qoosaa borullee dhiigni uummataa sun isa hin teessisu. Mee Sheekaa Roobee maaliif hidhame? Akka jedhamaa jirutti Sheekaa Roobee sababni inni hidhamee fi uummanni ganda Worbaqaa jedhamu wayii gaafii mirgaa gaafata. Gaafiin inni gaafates karaa Roobee Worbaqaa ispaaltiin nu galchaa jechuudhaan uummanni Worbaqaa ganda Worbaqaa gaafata. Sheekaa Roobee immoo fayyaalessi qaruuteen keessi gawwaa gabba'ee uummata Worbaqaa kanarraa viidiyoo hojjeta. Maal jedhee hojjeta? Uummata Worbaqaa ispaaltiin hin barbaachisu. Sababni isaallee Worbaqa ka jiru fardaa fi harreen himalee hin jiranii. Fardaan harreen ispaaltiirra udaana. Kanaaf uummata Worbaqaatii fi ispaaltiin hin galuu jechuudhaan dubbata. Kana kan dubbatu mootummaa bakka bu'u yookaan immoo mootummaa ta'eeti. Namatu jala taa'ee akkana jedhi jedhaanii viidiyoo waraabsise. Sheekaan kiyyallee akkuma namni jedheen san jedheetiin gabba'ee miidiyaa irra dubbata. Uummanni ganda Worbaqaa sun Sheekaa Roobee irratti gisiibane jechuudha. Ganda Worbaqaa san ispaaltiin hin galu jechuun iyyuu yakka. Sababni isaallee uummanni gaafii mirgaa gaafata. Gaafiin keessan gaafii mirgaatii miti. Ispaaltii keessan yoo ispaaltiin hin galchine fardaa fi harri irra deema jedhee mootummaan deebisu tokkollee hin jiru. Uummanni waan fedhe gaafachuu ni danda'a. Kan deebisuuf illee mootummaadha. Inni mootummaa ta'eetiin deebisuu hin danda'u. Itoophiyaa keessatti mirga Sheekaa Roobee qabu uummanni ganda Worbaqaa. Jaartiin guutuun mirga ni qabu. Qixatti ilaalamuu qabu. Biyyi kan wal qixaate. Waan Sheekaa Roobee argatuu qabu uummanni ganda sanillee argatu. Wanni Sheekaa Roobee adda of godhee mootummaa of godhee bakka isa malee namni akka hin jirre biyya san keessatti isa malee akka jiraachuu hin dandeenye namni biraa akka lammii hin taanetti yaadee uummata ganda san ispaaltii si galuu danda'u jechuun yakka guddaadha. Hidhamuu miti uummanni ganda sanii tarkaanfii biraatu irra fudhachuu qaba ture addatti. Uummata ganda tokkootiin uummata ganda hayyuun keessa bahee ganda namni guguddaan keessa jiru hawwaliin keessa jirtu fardaaf harri irra deema ganda sana ispaaltiin galuu hin danda'u jechuudha. Akkamitti akkas jechuu danda'a? Bar jaalalli jalqaba gandarraa ka'a. Osoo biyya hin jaalatin bar ganda kee jaalatta. Osoo oromummaa hin jaalatin bar abbaa kee jaalatta. Osoo abbaa kee hin jaalatin ati oromummaa kee jaalachuu hin dandeessu. Osoo ganda kee hin jaalatin ati biyya jaalachuu hin dandeessu. Yoo kan ganda kee jibbitu taate biyyas ni jibbita. Biyyi ijaarumsi biyyaayyuu gandarraa akkamitti uummata gaafii mirgaa gaafatee waan isin gaafatan gaafii sirriitii miti waan isin gaafatan san fardaaf harri irra deema jechuun sirrii miti. Mee waan Sheekaa Roobee jedhee dhageeffannee walitti ta'a. Sheekaa Roobee viidiyoo kanatu ragaa itti bahee hiisisee jedhan namni madaa uummataatiin qoosu najaa hin bayu. Har'a haalli si majaa'ee akka feetee dubbachuu dandeetta. Garuu immoo guyyaan gatii kafaltu akka har'aa kana dhufaa jechuudha. Maal jedha seetan nama tokkotu kaameraa duuba ta'ee isa immoo akka mootummaa godhee karaa Worbaqaa san
ispaaltii nuu galchii jedhee itti dubbata. Karaa horoboqaa san ispaaltiin hin galu sababni isaa horiif farda irra deemaa jedhee itti qoosa jechuudha. Madaa ummataa irratti soqidda firfirse jechuudha. Dhugaa isiniin jedha warri nama kana himattanii seera dhiyeessitan galatooma. Nama akkanaa kana adabbiin isa barbaachisu itti kennamuu qaba. Sababni isaa nama biraatti irraa barata waan ta'eef. Oromoon fardaaf horii malee jiraattee hin beektu. Qabeenyi guddaan Oromoon qabdu tokko horiif farda kana jechuudha. Mee viidiyoo waan inni haasa'u dhageeffadhaa. Maal barbaacha dhuftanii sinoo? Haa Oromoo qasaa ispaaltiin hin galle. Nu galchaadha. Karaa sanii ispaaltiin hin galu. Maaliif jennaan? Kottee baay'ata. Kottee fardaatii fi kottee horiitu baay'ata. Ispaaltiin ammoo bakka kottee fardaatii fi kottee ammootiin horii hin danda'e. Achi galchuu hin dandeenye. Ayyee sinoo maal barbaaddan? Karaa hamiidaa sun illee hin dalagan. Karaa hamiidaa barana qamadiin geettee jirti. Ashawaa buufadha. Nuti mootummaan achanaan naqina. Uumamaraaf illee. Yagiddi ispaaltii dalagamaa jiru argaa jirtan. Ifaa dalagamaa jiru argaa jirtan. Humna bahuu fi duniyaa bahuu argaa jirtan. Tiraazoo mana keessa isin haa afnuusi. Gidi tiraazoo mana keessa isin haa waan haganaallee wal dandeettanii wal gurmeessitanii yoo ashawaa ammootiin hin buufatiin karaa xixiqqoo tanallee ta'a. Karaa gaariin gadi dhoose illee ammootiin mootummaa itti eegan. Xixiqqoo akkanaallee walitti gurmooytanii birrii baaftanii dalaguudha qabdan. Uumamaraafuu mootummaatti ni hina jechuu barbaade. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Jiruu Miidiyaa mee ilaalaa nama mootummaa kana deeggaru. Mee ilaalaa nama mootummaan na deeggaraa jedhee ittiin dhaadatu. Deeggaraa qabaa warra na sappoortu qaba jedhee mootummaan kun nama ittiin dhaadatu laala. Nama waan dubbatu yakkamu yakkaamti adda baasee hin beeknetu mootummaan kun na sappoortaa qaba jedhee ittiin dhaadataa deema. Bakka barsiisaan waan nyaatee dhabaa jirutti bakka hojjetaan mootummaa bakka maratti qooqa bulaa jirutti miiliyoonaan itti gannaqanii olii gad deemanii nyaachisanii obaasanii kan mirgaa fi dirqama isaa hin beekne kanaa jechuudha. Kana kan mootummaa kana deeggaru kana kan mootummaan kennallee ittiin dhaadatu. Kana kan nama kennallee nyaachisiisaa jiru ficcisiisaa jiru jechuudha. Nama mirgaa fi dirqama isaatiyyuu hin beekne. Ati waa'ee siyaasaa dubbachuudhaaf siyaasa keessa seenuudhaaf waan dubbattu san ummata hawaasa biratti miidhaa qabaa seera biratti hoo miidhaa qabaa jettee adda baastee beekuu qabda. Osoo waa'ee siyaasaa keessa hin seenin. Lammaffaa inni immoo inni sheeka waa'ee siyaasaa maaltu isa gahe waa'ee lafaa maaltu isa gahe waa'ee karaa maaltu isa gahe kana keessa seeneetiin borca. Ummanni yoo waa qabaate qarshii walii guutee karaa hojjechuu danda'a. Dirqama qabu ummanni. Kan dirqama qabu mootummaadha malee ummataa miti. Ummanni bar mootummaan kun karaa kana nu hojjetaa jedheeti kan mootummaa kana achi kaayate. Ummataan afooshaa walii qabaatee qarshii walii guuraatiin karaa hojjedhaa jechuun maaliif gibira gaffaaree ummanni yookaan afooshaadhaan qarshii walii qabeetiin kan karaa hojjetu ta'e. Gibirri maa kafalama? Mootummaan gibira guru eessa geessa? Yoo ummata karaa hojjenna. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa isinis yaada keessan koomentiidhaan nu barreessaa. Odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma odeeffannoo kenna biraatiin hamma walitti deebinutti nagahaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan akkasuma laayik gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.